Ammarin galee maa? Maggalee jankaa kunoo chaaw injuu dirree xayyaaraa keessa deddeeme. Amma biyya galee? Hin beekne garuu chaaw jeetuma waraabbii takka biyya galee jaanii shaantaa lafarra hirkisa. Akka warra Dubaayii galutti. Feekii ta'innaa? Wallahi hin beeknu gaa Oromoonis waan durii fi hunda gartee miidiyaan amma wooma durfaadha poosti godha. Suudii keessaa amma namni qabame meeqa hin ta'a? Suudii keessaa Badriyaa Yusuf qabamte jaan. Tami Badriyaan? Hullee dhaqa. Badriyaadha maqaan? Hai maqaa du'a hulleedha gisee jennee keessaan deeyinee maqaan kan kee warri keessan si baase hulleedha jetti garuu Badriyaa Yusuf. Takka. Akka himanitti Badriyaa Yusufis qabamte Muhammad Husseenis qabame jaan. Muhammad Hussein kunoo kami? Mucaa fincilaadha fincilaa walloo. Muhammad lama. Abdurrahmaan Umaraa barbaadamu jira. Abdurrahmaanoo kami? Hafarsoo dhaqa. Hafarsoodha. Maqaan hafarsoo Abdurrahmaani? Abdurrahmaan Umaraati nu sobee hafarsoo jee deemaani. Aboo namni maqaa ofii kana ima babbareeffata. Eeshi? Namoonni hedduudha gartee. Hin qabanii bada. Maali? Sitti dhufanii? Dhufne miseenjera ni biizii na godhanii bar. Maal jedhan? Ni mul'adha amma? Mul'ata. Akkasuma maqaa hedduudha maqaa warri dhokatee gartee deemuun warri kaan maquma isaaniiti garuu warri nu shawwate jara kana Badriyaa Yusufii fi Abdurrahmaan Umaraa Muhammad Hussein. Membarii ta'a hundi keessa namni 5,000 yaa jirta koppiliinki sheerii godhaa riipoosti godhaa membarii ta'a hundi keessa membarii ta'a. Thank you so much. Amma kunoo hafuura baafanne gaafoo galatooma. Ajaa'iba wallaahi. Duraan hin dalagannu gartee dalagaa dhiifnee yaana jenne tanuma duraan sarraaf irraa qabnu ol kaayyannee nyaanna jennee amma wabsine birraa dalagachuufi. Rabbi nagaa abuuzu miskiin biyya arabaa jiru du'aayee haa godhu jawaari rabbi umrii haa dheeressu wallaahi. Takka jawaar kun Rabbi umrii haa dheeressu. Wallaahi rabbi umrii haa dheeressu. Rabbi hara isaa galfachiisu wallaahi. Aboo rabbi ara kiiloo sanuu Maala jaarsummaan dadhabdee gizee gastii dhaqanii gizee gastii fidan gastii keessatti olutaaluuf ta'u nurraa qabbaneessee bar wallaahi dubbiin tun dubbii laaftu miti waan mootummaan dadhabe danda'ee bara omuu isan danda'ini. Wallaahi alhamdulillah. Rabbiin wanni takka warra badii qabu miti bar warri nagayaatu warra nagaya isarraa fagoo miti warri carraa isa dubbisuu argatu iyyuu bar nuu sodaanne bar akkatti harki nu kirkira yeroo 15 feesbuukii isaa faa sarchi goonee suuraa kenna barbaadaa jira. Ati suuraa kee feesbuukii jiru jedhan barbaanne? Garuu ani gaa yakkalleen qabu warrumanni gadhiise ilaaluuf hin sarchi godha malee waan inni akkasittiif sodaadhee boose ilaalu hin jiru. Afaanummaan na dogoggoree bakka namni itti wal tuufaa araarsuuf dhaqeetiin wayi viidiyoon achi muramtee irra xiyyenne tarabbisi argu hin barbaanne suuraa kiyyata ta'uu hin namni jibbu fa'aa itti ergaa jette. Laa garuu tana takka shakka artifishaalaan hojjetaniiti akka jawaar poostii na godhe fakkeessanii koomantii yalan nagguuran. Honola viidiyoo akkana na godhanii na gadhiisan ni rifadhee dafeetumaan sarchi godhee ilaale. Eessa tare? Mucaan eessa tare? Shorta itti dhufe. Membarii isaa hundi keessan faamilii namni kuma jirta kun membaruu nuwa. Membarii isaa. Dooktar akkana na godhan. Eeshi. Jawaarii si gadhiise naan jaaniitti artifishaalaan hojjetanii amma waan kana womanni gadhiise fakkaatu. Womanni gadhiise fakkaata. Garuu ni soban durriyyee akkana na godhe. Hirrifanne re'aati.
Awwa irrifachuudhaaf baleessa kiyya wanti biyyarraa na bilbilanii yaa gochaa maal taate itti nama nagaati jaanii. Kaasee amma iyyuu si waraabanii dhugaa se'a namni. Irrifatti beerri bangaaliifata si jaalatu. Laalaa Jawaar irratti rejektii irra godha malee na beeka Jawaar hin ayyamu. Irraan qeebala. Jawaar si beekaa? Ayibo hordoftoota fooloo kuma 500 qaba wayina wallaalaa miidiyaa ni fayyadama. Jawaar ka amma culullee hin beekne si beekaa? Hin beeku Ahmad. Ahmad hin Jawaar beeku. yoo si beekellee gaafa ati balleessite hin beeku jedhaa bar. Akkuma nama hin beeknetti si maxxansaa nuu barbaadaa jennu jedhee. Garuu waaliif jennaan kaa waan dhugaan hojjettuuf eqa. Waan hawaasni gartee akka ijaatitti eeggatuuf. Jawaar nama yakkamaan beeku tokkochiisaan beeku. Yakkamaan beeku yoo. Jaalatte jibbite si beekee si beekuu baate Jawaar hin bira hin yakka qabaannan yakkamaas hin beekun. Dhugaa rabbi Rakkoo nama dabarseetu sanii bar. Amma baalaa silxaaniin gariin bare yoo ati fira isaa taate yookiin immoo nama birrii qabu taate nama isaan saahibaa taate irra sii tara Jawaar irra siin taru bar. Amma nagartu warruma isaan ganduma isaan qabsaawaa fi turaniitu bara amma dabarsee isaan kan nu jira uummatummaa dhugaan maaliif jennaan sossodaatanii amma kaawwalloof qabsaawaa tures ilmuma wallootii dabarsee maqaa ganda isaatiif hunda kan nu jira. Faarsiif qabsaawaa tures kanumatti dhiyaatuitu Abdurrahmaan Umaraa eenyu beeka? Kanuma arsiitiif beeka. Abbaman kenne kana amma. Ilma ofii abbaman maqaa beeka abbama keetu si kenna bar. Abbuma keetu si kannaa jechuu. Gandi isin qabsooytaniif akkanatti isin kannaa jira. Irraa baraddaa. Yoo nama waa yaadu taatan irraa barattanii. Yoo yakkamaa ta'e anuu kaa obboleessa kiyyaa'u dabarsee numaan kenna. Bakka dhiiga namaa xiqqoo isaan hin jirtu. Wallaahi. Wallaahi yoo inni nama ajjeese moo? Wayi bookunoo yakkamaadha yoo danda'e dhiiga namaarraa kafaleetumaan dabarsee kannee dhiiga namaarraa kafalla jee dabarsee kanna. Yakkamaami? Amma rakkoo maali beektaa shodde? Mootummaan Suudii akka daraydee yoo si qabe. Wagguma 3 4 5 si hidheetiniin biyya si darba. Mootummaan Itoophiyaa illee yoo si qabe waggama takka 2 baatii 5 6 si hidhee gad si dhiisa. Jawaar yoo si qabe garuu addunyaa guutuu bakka ati deemtetti qabamta. Rakkoon amma garaagarummaa namni kenna wallaale kana amma argite Jawaar si barbaadu fi mootummaan biraa si barbaaduun garagara. Interpol jechuun war addunyaa guutuu si barbaada. Biyya dhayte hundatti qabamta si galee. Kanaafi namni waan akkasii dalagu jalqaba yakkuma kanaayyuu beekuu danda'uudha qaba si galee. Amma ati ummatatti balleessitee Jawaar si qaburra mootummatti balleessitee mootummaan si qabu yookiin si barbaadu wayya. Walitti hin dhuftu. Amma anaafatti waa balleessinee musinnaa faanuma homaan qabamneetiin abiyyi nu barbaade yoo barbaanne nuti gabbaanee qabsaayaa ta'amu Itoophiyaatti namni mootummaan hidhefa argite. Mirga saba keenyatiif osoo falminuu qabamnee minaamin jettee goota taata warra miidiyaa kana bira gabbaatee ati hattee qabamtee bar. Ani amma ati daa'ima obboleessa kiyya xiqqaa su'uudillee jirta siidhaama ijoolleellee himna. Ishii? Garaagarummaa Jawaarii fi garaagarummaa mootummaa biyya tokkoo sitti hima. Bara dhugillee biraatiif namoota birallee barsiisa. Abshir. Amma osoo anaafatti biyya jiraannee lukkuu wayii hannee yookiin hoolaa wayii hannee waan wayii balleessinee abiyyi nu hidhee baatii 5 baatii 6 waggaa 2 waggaa 3 hidhamteetiin hin baatan. Yookiin immoo waasiin baata yookiin manguddummaan fixattee baata mootummaan yoo fedhe dhiifamaan gasi dhiisa. Yoo Jawaar si qabe Itoophiyaa dhayxu ni qabamta, Sumaalee dhayxu ni qabamta, Keeniyaa dhayxu ni qabamta, Yaman dhayxu Yaman yoo mootummaa hin qabne sana dhayxu ni qabamta. Biyya faranjii silaa akkuma dirree xiyyaaratti gabbuuteen qabamta. Faayilli kee addunyaa kana guutuu wal gaya badiin keetii fi suuraan keetiif sagaleen kee jechuudha. Ishaaraan sitti as baya si galeemi.
garaagarummaan jiru kana baay'ee ulfaataadha argite ummatatti balleessanii Jawaarii walloluun baay'ee ulfaata. Sa nuti ijoollee Ummatatti balleessitee Jawaarsi qaburra mootummatti balleessu wayya. Garaagaru badiin lamaanuu badii beeki. Ta Jawaartuun hamtu ta ummatatti balleessan tun ummata jalaa garri itti ba'an hin jiru boolli bobaa haatetii jaloo ta'in achi jalaa si fuudha ummanni amma si galee. yaa maaliif jennaan hariiroo ummanni mootummaa biyya bulchurra beeku ummanni immoo Jawaar irra dhagaya. Haayi. Wallaahi Ijoolleen albaatii fixattee bakka seentu dhabdee bar warri nagayaatu beeka. Haasai kuullee Yuusuf waan intala jaarraa abbaa gadaati jechuun wallaalle maalaa biratti alaabaa abaa uffatte. ani ijoollee ani ilmoo jaarraa abbaa garaati jetteer. Warra garaan nu goote awanu waa dantante. Saamin kalee guyyaa guutuu booyaan oolleema. Gurbaan gabbataan gurraachi sun. Kiiloo 150 irrate kalee saafin booyicha osoo booyu jechuudha. Akkanatti booy warri koomantii Jawaar maarree jettuu ni qabamta. Koomantu mateetiin iskiriinshot godhee ichi erga. Busha maqaan kan keelaal qabameen jira. Koomantiin taane jala barreedinaan iskiriinshot godheen itti darba. Wishoota bakka seentan laallattanii. Profaayiliif suuraa jaraa iskiriinshot godhi yaa ergi. Haalaas ammatti erga maaliif jennaan namticha abbaa taayyeetu kompiitaraan qabeetu ijoollee suudii xixiqqoo tana qabuu daddaba. Hundasi. Kana bar. Yaa. Kana. Amma taraa itti aanu qimamii mana madaam keessaa dhuute quuftee ijoollee waliin naqaa baatetu ol yaa. Aboota nuu qabaa ka. Raaddi gaanaa guddoon qimamii mana madaam taruute quufte. Yaa. Si galtee? Yaa. Atillee yeroo boqonnaa argatte qimamii mana madaam ta'u ijoollee waliin ooftu sana isii guutuu isii guuri as ergi barbaade. Maali jiree kana nama wal guurtu nama waliin guuriin booda naafsitu haasaya namni kunniin nama tumsee ture faa yoo ta'e rakkoo ani gastii keessatti namni nama tumsisaa ture namni badii qabu kan seenne jedhanii booda onna qaxxa gadduuchi ijoollee deemuus bira. Laa kuni badiin qabu jara qulqulluudha. Maaliif beekaan yoo na bakka namni wal tumra jiraatan hoo gasirra buusi. Waan iskiriinshot na godhanii caalaa narra deema. Kotta. Rakkoo. Caalaa. Ani rakkoodha badi booda. Caalaati akkamaadha qulqulluudha. Dhaabbu gaafadheen firraa buusa. Niin dandeeyaa? Niin dandeeyaa gaafadhee buusuu? Hin dandeettu. Hayyee gaawa isiniin deebisaa? Booda deebisa. Nan dhiisanii? Caalaa horoo? Nan dhiisanii qotta bada iskiriinshot na godhanii baddi. Wishoota. Ati harkaan gatteettee haa ta'uu hin dandeettu? Yaanii waan tuttuqaa maalitti hin beeku? Warri asirraa foloorii 200,000 ol qabu kun guutuu warra waggaa 2 dura ijoollee wal tumsiisaa ture gandaan. Warra harka dhiigate. Engadda Jawaar waan jedhe agarree. Amma booda jedhe nama tumuuf tumsiisuu miti. Warra yaa'ii qabu galtii feemasoota asirratti yoo arge feemasoota illee lafaa bakka isin jirtu boolla isin jirtanii isin fuudhan hun jedhee warningi nutti kennee ba. Rakkoodhoo. Ati jireenya kiyyan barbaadu natti fakkaata yookaan dhalaa hudduu qullaa ol naqa yookaan ijoollee ol naqa osoo addaan hin qoranne isaa kan fuudhan waroo erga madiinaa qabdaa. Laa khalaas sorry ansi nyaachisuun fadhu beeke ani dhugaa rabbii ati gurraacha garaa taliilaa si dabarsuun fadhu ati amma bar itti aanaa Jawaari bar. Itti aanaaf kaariin beeku haajichi diimaa yoo ati badii qabaatte. Jawaar yaa'u sumaa'uun beeku sumaa'u dabarsee kanna yoo ati akkama taate sumatti aanaaf. Amma rakkoon sanii bar. Yaa. Achi aanaaf as aanaaf natti aanaaf maarrootti aanaan beeku isa biroonni akkasiin jiru. Balleessinaan balleessite. Harka sirraan qabu fira kiyya jeesuma dabarsee kanna. Filaxxamee duuba maqaa isaatiif iddoo dhaloota isaa himaa jedha bar. Bar namni guyyarraa seerchi godheetu walaal seerchi godhee mee fi daqiiqaa takka nu wajjaa kamiseen jiraan na keessaa ullee niin dhufaa seerchi Jawaar ilaala wanti poostii. Andeen gadda saafii galtii kiyya seensisee yoo an akkana gabbuutu duruu laxxafanii isumaa booyu arge kaleessa. Akkanatti kaleessa akkatti hollataa ol hin rafne anuyyuu.
Rakkoon keessaa beeki namni rakkoo gartee warra sanuu iqaamaa qabu warri kaanillee rakkoodha keessaa warri iqaamaa qabu hoggus qabam. Beeki gaa warra iqaamaa qabu kana wishaadha. Kanaatu waa hunda fidaa fi warra iqaamaa qabu kana irrattis xiyyeeffachuun dirqama. Ka guuramuu qabuyyuu warra iqaamaa qabu bar maali beekta warri iqaamaa qabu kun jaartii jaraa isaantu dalagaa geessa isaantu dalagarraa fidaaf isaantu mana kireessaaf isaantu birrii ergaaf si galeemi. Yaa. Yoo amma ijoolleen durriyyeen tun baafatte guutuun warra iqaamaa muqimatu ni galuu qabdi warri qabamte. Takkaan ijoollee kana bakka jiran hin beekanii baasu takkaan immoo tu qabamu jarri. Haa galtee lafa qotu. Yaa. Lubbuu ofiitiin jecha kenniti bara amma isaan yakkasan jibbanii miti bar yakkasan deeggaruu dhabanii mi uf baraaruuf kennanii bar. Yaa bara silii dhagaifadhu. Amma ijoolleen biyya biraa hunda keessa Oromoon ni jirti. Dubaay keessa ni jirti. Oomaan keessa ni jirti. Bakkayyuu ni jirti. Garuu yaa'iin kaaftu. Hin sodaatan ka magaalaa jiranii bosonni hin jiru. Kasuudii kunee shiftaadhaan ammas beekadhu dhalaa waliin harkuumii fadhii mata deebi'ee maraache namumaa hin beeku. Namumaa hin beeku jechuudha. Dhalaan gaara kamis keessa hin jirti jedhani ma? Hin jirti sun kaa hundaa miti beekadhu gaa ta gaara kamis kaa warruma bira jiru beekadhu. Ka warri masraatti ol dabre kun dhalaa waliin harkuu musiibaa meeqa? Jechuun bakka taaree gariin tunniin garii miskiina hin jedhani arabni. Laa araba beekni hatata tokko yaani haatatu malee dilasii miti kaa. Akkam. Yaani hundaa miti kaa garabbiin sodaanne tokko yaani ni hata. Yaa Abdallaa namaan jetti yaa. Yaa Abdallaa jetti tuffaa kanaaf waa hundatti fiddee inni rabbi wayi sodaata. Eegasi galtee himtee jaarsi chaasa irra baasaa jedhan. Mucaan tokko dhiyoo tana jaartii akkana goote jee. Dhalaan taan guutummaa naqaan jirti jee. Irraa fujjiran jee. Isiin araba mana haxaa inaan jette jee wanti kana majliisa bakka namni taa'u. Eshi. Dhalaan taan mana qarra fujjirti. Achiin dhaqee haxaawee jee haree qulqulleesse jee. Istiraahaa baanan sanii? Istiraa suni qulqulleessitee haadha ilmoo takkaati jee. Eshi. Gizeeni ani qulqulleesse ol seenteetumaa xiira mana biifuu eegalteefi. Eshi. Abadan gadi hin baatu daddafi yeroon jarjara. Achi yeroon jarjara dafi jetteeni muciyyoon achi shariyaa darbee achi baafate jechuu badii dalagee shiftaan. Membari daawundi keessan kompilinki sheer gora adnaan akkam habibi diyaasboora. Adnaan hin beekta akka ganda keessanii diyaasboora haarawaa tokko. Ganda keenyaanni? Ganda keessanii diyaasboora akka ganda keessaniitti biyya faranjii kana qabdan hiriyaa kiyya ture kun eeganni biyya kana keessa deemee jireenya nutti hadhaa'e qabaa miti fincaanifuu gadi hin baane. Ati feesbuuk miidiyaa irraa jawariin sodaanna lafarratti mootummaa sodaanna laa ilaaha illallah. Dhumne bar amma firraa karuma seenu dachiin nun fuutu samii seenuu dandeenyu. Nutummaa warri bilisaatu warra rakkachaa jirra warra maalii si rakkifti dubbiin. Dubbiin karam deemtii ni yaadda dubbiin karam deemu jirtii ni yaadda. Ruqiyyaa habibti akkam ni gaya fayyaa. Jira baraari. Jireenyi nutti ulfaate bara yaa shoodde. Awwa rakkoo jireenyi dhugaa rabbii. Jawaarin sodaatina warri jettan ni agartan ayyee. Hello. Maalini? Halo. Eeja. Where you Eeja tuna from? isaa. Hi. Teessanii? Where you Gaati from? jaamitu. You from where are you? Ethiopia. I'm from Malaysia. Maasii goonare? Nafuur. Do you know Malaysia? Yaa. Yes, Malaysia is like this. Home is like this. All home like this. Habibti ta'e namuu rakkoo keessa jiraanurraa deemi. You know Dhalaan what teenyaa I lafa do? fadde jiro.
Itti Go raadhumaa out, jiru. go out. Namura kokesa jirra. Go out. Go out! Aja! Go. Disuruh aku go out! Jalan aku, geng. Abang gila itu dubat me. Please go. Go. How to go out? I don't know Cara go tiga. out. Can you help me? Please go yani. Alhamdulillah. Wanni barna marraan deemtu yaa akhi wanni garii. Wanni ati hin feene hin deemtu. Asumaan Kana jalsi abang kana go. rakkanne. Yaa. Bayi jechuun hin beeku baasuus hin beeku Ini bayi mulu kesa taasisaa. jiru mbei dubar isin afaan banu male. Aboo baramma bar dhalaan biyya biraa dhufteeti Dr. Asli umriin tiyya waggaa 30. Dhiirti teenya. Aboo har'a masjiida guututti bar yoori du'aayi godhaa oolanii olomaan guutuu membarra dhaabatte. Onne kenna qabbaneessite. Onne haadha hiyyeessaa qabbaneessite. Omuus hin danda'in jawaarii kiyya jawaara kiyyanii. Wallaahi. Foloo Dhugaa goositi giftii kenni kaa leebilii 30 maal qabda? Kenni akkasi foloo si goosifnu. Beerafuu kennitee foloorii 20 meeqa geette? 29 geette. Ennu booy. Waa gaddisi Maal jira. firoo? Ililii maal kennita beerafuu iyyuu meeqa waa meeqa kennitee as geette? Leebilii 39. Harki kee bakka dabbaa beera dabbaa qabduutitti malee hin deemu. Adnaan Habiibi! Warri qoomantiin taane Aboonni barreessan alkoolollee iskiriinshoot mallaqa godhe. fandi gootiyanii isin Baasu. galchuu sodaanne akka hundattuu harkaan deema isin galchina. Nan Hidhamnullee. sodaadhee bar. Kunoo Amma kan ijoollee. sodaanne bar diyaaspooralleen fandi gootiyanii gara ijaarrattee guroo birrii kanas ergitiyya. Kunoo anu ijoollee meeqa tan ergattu niin sodaadhe la. Maaliif jennaan Galchii nama tuffiin tokko. bakka feete si geessiti. Yeroon ammaa ani sodaadheen jira dhugaa rabbii. Natti naarinaa. Maaliif jennaan iskiriinshoot na godhaniiti kunis akkamaadha janii na darban achi akkamiin ta'a. Wanni poostii jawaar qabde akka waan qalamni qabeeti kalaas hin battu seenaa kalaas seenaa xuraawaa kaayyette jawaar poostii si Afuma godhan. thank you. Inni ulfaate. Hin ulfaata. Kalaas seenaa xuraawaa kaayyette feesbuuka jawaar irra poostii taanaan dhaloonni dhufuus ilaala. Ati duutee qabrii jiraattus aboo namticha kana Oromoo kana godhayyan. Goobanaa daanyee. Akkuma goobanaa daanyee nuti arrabsinu kana kaa. Wallaahi dhugaa bar. Seenaa xuraawaan kaayyatin. Uffata xuraawaan hin miiccattaa seenaa xuraawaa hin miiccattu. Akkana bar hin tolu takka maqaan sibanna. Geemii taphannuume tapha lama abbaa moo. Baay'ee. Eenyu taaptaaf si godha ijoolleen sodaatte. Ijoolleen naa gootee akkasiinuu barga ijoolleen tiyyaas miira keessa galti. Miira maal keessa galta? Miirri isin keessatti bade hin argitu kenna. Hundi keessan kompilinki godha sheerii godha ripooti godha taphi godha qimamii mana madam waddaachuu alno. Wai dhaqqabdan kaa'oo. Qixaanni meeqa? Meeqa 5,000 moo meeqa? 3. Ijoollee yoo ijaasa irraa qabaatte sin qixaatiin gaa wal darbite. Waa darbaa jedhi. Jawaaritti nu ergee poosti nu godhe jaanii. Ansi sodaadde. Wallaa kunoo Akkatti ijoollee keessan dhumanii natti dhaadatanii barsiitu nu erga jedhanii. kunoo akkana fiigan si jala maa si sodaadde gaa. Nokia, thank you so much. Triple, 3. Wanti keessan taaptaap godha. Qixaanni meeqa jette? 3,000. 3,000. Yoo moone dooktora jenneen diimnu harka irra hin qabnu wanti keessan. Yaa. Hai. Immootan. Nunummootan bar ijoolleen kiyya bataam kabbaan naachuu. Akka rabbiin beekan usgaa gallee manuma kumaa keessa waliin jirra. Yoo taate 800 nu dursitanii. Hundi keessan taappi godha mana kumaa keessa bira ol tara 2,000 seenna nuti biroo. Hundi keessan. Membarii isaa taappi godha. Kunoo Oriyanga. Akka qayyaramu lallakkoo thank you so much wanti keessan. Yoo har'a Dr. Aslii kana naqitaachiftan. Dhugaa rabbii kalaas inni irraanfadhu jechuudha namarra namootis. Simbo. Iskiriinshoot godheen ol kaayyadha. Mamme. Seena, thank you so much. Ijoolleen dhumarra sin galaafatin fiigaa dhaqqabdanii jabaadha. Tarree barno. Adabbii fudhume kai. Dhaabuun jarjaru. Akka rabbiin beeynu. Namni lamaa doonaatii takka takka kenna mashii. Awwa akka waan isin moo'ee jee isin tuffatee akkanatti Namni doonaatii lama lama doonaatti nukuta. kenna ijoolleen isaa firan qabdu. Namni tokko biraa Ahmadii Awwa kiyya nukuta thank you. ilillii 60 doonaatii lama nukuta Aslii kana naqitaachisaar. Ililli ni miti Doktora doonaatii naqitaachisa. Eewwa Habib thank you. Thank you Habib. Awwa namni biraatti dabala doonaatii takka. Habiibtii qabdaa?
La Habib dira. Oh, Habib Habib. takatti dabala thank you. Allah watikum. Nu jalan badinaga. Guutan gaawaatikko. Fiigaa Seenaa, sagantii thank waatikko you. qabdanii. Wayii. Kiyya, thank you so much. Kiyyu ko. Sagantii waatikko if jalaan balleessinaa kudhan bichaadha. Abaaboo kudhan. Ijoolleen na dhungatti aan saalfadhe. Abaaboo kudhan. Eeywaa thank you so much. Guutan. Guutan thank you. Kuma sadi Warra tokko guutee. jiru kana fooroo Mee nama fiigaa nu. isheen addirtan kun. Eenyu faa beektanii? Ahmadiin, Kiyyaa, Nookiyaa, Adnaanin, Daqiiqaa lama qabnaa fiigaa. Obsaa. Eeywaa galtan kuma lama. Kana gaa'oo. Walgara. Dabilii walgara. Kana gaa'oo. Let's go family. Fiigaa Akka gaa. dhumore daa'imni. Tagi akka. Alaa ijoollee. Nu harkaa baafate. Oo. Waan dandeessan Jambii gootan. gaa'eree Galatooma. Mangistii. Mangistii mangistaata. Awwana qexaaxanii manaa fataa jee akkanatti taa'u. Hiree hamileen kee haguutamtu gifti galaanii kiyya saddeet goote habiibi habiibi. Namni irra Dr. Asli namoota. Habiibi habiibi. Thank you so much. Maal jetta? Yee Jamsii kiyya qixaaxa. rabbi si hamil keessu mangistii kiyya thank you so much. Bannaati soddaa taanuyyuu anaafatiin kun. Gabbara dandeetta? Diyaaspoora haftaamii tokko. Diyaaspoora baantaasa. Gabbara dandeetta? Arjaa yani bakka. Gabbara dandeetta soddaa taanuu jamsi. Maa qofaltan. Kolfalamni guutuun abbaan durbaan dubbatu jedhanii. Si baana jettee warra qoomantii maal na baana ree maqaa yaamu jira. Kai ka adabbii fudhatu tokko duwwaa moo adabbii fudhata? Ayyee akkuma mee akkam na gootati. Kaansi moo hin beektu. Ayyee tokko duwwaa carraa sii kenna. Ayyee carraa takka kanaa kan. Namoota Amma haala inshallah. Amma Simoona. Akka rabbiin beekan. biyya alaatti fira qabdaa maa? Nan qaba fira maa. Warri Kee itti godhugaa? firallee ta'u baatu warrummaan maqaa kiyya baafatee fira. Diyaaspooraa nama maqaa kadiiroo takkaan agarre immoo. Hin jiru. Hin jiru. Maaliif? Hin agarre hin beekon. Tokko duwwaa ayyee. Iyyee tokkoof duwwaa. So dirqumaan narra boochiftanii yoo. Awoo dooktora si harkanumaan kennaa. Nokia gilaafii qabda mashii? Jamsi kiyya thank you so much. Thank you Nokia thank you. Thank you so much. Kiyya thank you. Jamaa Ahmed. Obsa. Thank you so much. Tokko Awoo duwwaa. giiftara irra sheer godhaa kaa'isin. Dooktora Asliin na garafaa jira. Amma fiidangaa. Amma kunoo miira keessa. Nudursaaran. Wallahi amma. Thank you so much. Nudursaa jedhanii wal gargaara hundi keessa. 400 si dura jiran. Hai nudursaaran maal taatan? Fiigaa amma. Taraa tana harkan kannina Allahu Akbar 700. Seenaa. Obsa. Kiyyaa koo. Jabaadha. Oh. Dabili Nudura wal gargaara. Tata bichaan ilaaliga mashallah. Awo akkana muudii isin qabataa deemaa gaajaba hundi kaisan. Kuma takka guutan mana kuma daaboo beetti jedhanii bara. Eh? Ijoolleen fiidullee aguma mana Beektu, daabbooti maaliif? jetti amaarri yoo mammayi. Waluma kita jirra maali reemma? Amma si dura jiran nuti kuma tokkoof dhibba lamarra jirra. Kunoo nuti 200 gunde angumaanan dubbaddetti. Jiraadhaa hundi kaisan galatooma wallahi. Thank you so much. Jabaadhaa mee asli Seenaa, kana thank amma you so tokko much. duwwaadha. Hundi kaisan jabaadhaa mee. Kiyyoo Meeshaa thank baadhaa you. hundi kaisan. Habiibti. Awona kitaata booda akkanatti hin boonye. Gizee Egaa dooktora taatee Asliin adabbii kitaata fudhata nama bara. akkan. Alaa. Adabbii Wal fudhatu kita baare. jirra. Wal kita jirra. Afrikaa dura namooneef. Akka rabbiin beekanii. Fiigaa. Dura. Maambee koo mangisti.
توكلت على الله ماكينة إذا كم بريدة كجبت يا مراكن ما بيشا يا أبا thank you so much جبت galari tak tak دبلي ماله بركة نوري دبلي ماله فيك Tanya ye. Hamile ise capte dhaabbatee hoo. كنا أبا نورا بالتي أبا كيا Awoo isin akkana badi. Marraa lama moo isin dila kanaan? كاي أدبي فدوا Ayyee afi haadhumoo harkan kennu dabee. أكو وان دمي تلال Dhaaphu. Illaalu amma. Akka waan dhumeetitti illaalu afi. أكم قدره Haa daqiiqaan dhumu. وشان سوري هوران كوي يا رجيت Wallahi ما qabu دائما doktor. تناونت مي أكره ذيكي Wallahi surreen qabu doktor. أذا دوري يزيد تروته هو Yaa booni miskiina. Dafeetuma waa hunda birraa kennaafi barnan tuqinaa jeeni. Jireenyaan fadha. مالف كلها ده أو أجرا Awoo gunu fite wallahi jaarnamii malee hin jettu. هاي وان نون جيرو بننسي ولو تنيا سكارم ندي بيتون وربان Laa sun xixiqqaa tokko si halkan gizeeti raftu fis yaa malee waa dila siimiti. أكابي أمانتي كلها ده ترى هو نصر أكوتو Laa gaa hin jiru kaa yaani sirerraan rafa. Sirerraan rafa. دقيقة دو متى ترى تامني Taphni daqiiqaa takka hafe takka gabbuuti. أنا بيرتي وانا قردي من دقيقة Laa daqiiqaa takkaa fi sakandii 33 hafe. دبلين دوفه Dabiliin hin dhufne. Eeysa bade. نو أصلا أقردي تاجر Anis hin arku dabilii garuu daqiiqaa takka hafe ayyee afaagaa haa daqiiqaan dhumatu ni kitaatabnaafi. Waan inni nu kitaate. Garuu garaan jabaatu immoo gurraacha garaa xaliilaati bar. لا Gurraacha لا garaan لا نم فاردين Wallaa asli kan. Asli kana. أذو فارون نما بابته صافي ما تما يا جواري جلا Wallahi. Hawa faaruun barana daleeydu yaaqi. Faaruun titte barana. Wallahi dhugaa war. Jawaar janii warri wanti faarsaa oluu kunoo poosti ta'aa jira. Anis asli faarse na dide. Oo teeku tujjaar oluma buti. Oluma siki. Tujjaar Happy oluma birthday. siki. Way tujjaar maa oluma siin. Tujjaar kiyya oluma siki thank you. Maa olin bunne. Tujjaar ol buti. Nyaadamne. Mee Mame ki thank you so much mangisi thank you Kia mame Fena ayyee. 2026 thank you so much ulfadha ala toma Gilami nama Ayyee qabda Kia Ayyee kitaata himadhu. adabii tokkofa Haa. Ayyee sodaatiin natti himi. Gurraacha garaa xaliilaa. Aanan fardin la 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 Diddee faaruun amma. ah Laa nama hedduu siin jaaru gaara asliin kun karaan jabaatu Warra waa'ee. du'uudhi shiftoota barbaadamaa jirtu bara. Siif dhiisuun hin ta'u. Ayyee rakkoon qabu. Ammoo gurraachi garaan jabaatu takkaan dhageemaaf hin jee kitaaba keessatti hin harka isaa waatan. Akkam si goona ree? Lala himi kitaata rakkoon. Nama Jaalallee daadhiituma. qabdaa? Laa jaalallee hin qabuun. Ka dhugaa? Dhugaa rabbi jaalallee hin qabu. Taniin akkasitti qalbii itti qabu hin qabu. Silkii tirfii qabdaa? Lala Silkii biraan qabdu?
Silkii biraan qabu. Duraan Samiraa Jimmaa takka illee wal jaa. Samiraa Jimmaa takka illee duraan na jaalatti. Aan Jawaar Faarsuu eegalaan na dhiiftee qotte. No, kashafa qabda silkii kashafa. Kashaafa niin qabee. Kashafaan dubartii mafeete haa taatu jaalallee ta'ellee ta'u tabirallee taatu silkii achi keessaa qabdu itti dawwalee sagalee isii ol kaasi. Maqaa isii waamii nagaya gaafadhu. Yaa boo dogoggoraan osoo anumaan balleessiin gastii namni waltuu muratti waggaa lama duraa Jawaaritti na erganii na postotee asii baafachuuf si bira dhufaa na dhoysii jedhii waan faaxee mana madamii jettu lalla. Garuu shari'aas keessaa hin qaba gaata majjaana qabdu. Birri maalitti dawwale? Birri keessaa hin qabu. Maaliif? Laa shari'aataan yaani birri itti nagaddu akkanumaan namni irra naa dawwala malee. Namni maaliif irra si dawwala ree? Samiraa naaf dawwali jetti. Samiraa lakkoo kiyya sittiin kan naa dawwali yookaan na jaana baasi. Ani marasiida keessaa hin online hin jirre itti dawwaltee firankii goota malee. Hin qabu gaarrasiida keessaa. Hin qabdu? Hin qabu. Damootaan fudhanne maa? Laa ittiin naqu san namni kanuma naa dawa malee tanatti hin naqa. Doon nyaati ati nama dawwaltu rumatti dawwala? Laa yaani nama kan kaajaan irraa qabu naa dawwalee na hojjaasa yoo barbaade miseenjara. Yeroo boqonnaa keettee hojii isaa dheeraa haa ta'u adabbiidha seeraniin. Yeroo boqonnaa kiyyaa moo akka saahibaatitti moo akka jaalalleetti? Akka nama miira keessa galu. Laa ni bilas dhalaatti dhiyaadhee hojjaasa hin qabu. Eenyuun isin? Hin jirtu takka. Akka? Hin jirtu. Maaliif ilmoo dhiiratti hin nyaattaa hin dhugda simmeetti hin qabdu? Yaani wantuma yaani wajji haasoo hin agaa yaani akkanumatti namni sii dawwalee ta'u malee ani taniin qalbiirra kaayee akkanatti wajjiin miira keessa galee dila san hin qabu. Sa'a meeqa fa'aa haa ta'u ta'an? Yaa rakkiyya. Guyyuu za'u malaalanii ree hin beekamu. Jechuun sa'a dheeraa isiin har'a bakka sa'a dheeraa naa kennite jettee fa'aa ka yaadattu. Facebook asiisiifin kan story irra laali isiinu screenshot gooti. Ati himi afaanin? Yaani amma qixaata tokko nakka nigaa tokko. Kan Kanumaa himi kanumaa iyyuu seera yoo deebite akka waan si qaxxareeti. Adjaan tokko hin jiru amma ka giifti gaalaarii kana 10 guutu sagal geenne. Addunyaan sagalii namni jedhu san jettanii dhiisina. Dakkiyyee kana gattuqa. Namni baay'een dhiisiif jedhaa jira. Jira namni 4,000 guutuun dhiisiif jedhee warwaataa. Si dhiisure? Awara jaal. Na jaalatti Oromoon tun wallaahi. Komentiin guutuun dhiisiif jedha. Meelaani meesli. Otoo akkam filattafee dhiisiif jedhaniin isin dhiisu bar Jawaar. Jawaar nan dhiisu abadan. Jawaar na dhii. Jawaar ummata gargaaraa ture namni kuni poostii kaasi jennaanuu didaa jira. Meeqa. Sin dhiisu abadan gargaarsaa fi sunis adda adda waan ta'eef yakka. Anuyyuu gisee Jawaariin nuu kadhu jettee natti dhuftu ati maal jaraa diree akka waliin na dabaluu sodaadha gisee keessan warri laxafamu kun guutuun dhufee natti warwaataa beekta. Yaa boo akka waan wajjin haa ta'u inni argu akkatti muddamu. Bar fitinaadha bar aslin nuudha kijaanii warri adii ta'e hin qabne nu dhufanii. Eeshi. Nuti gaa maal jeenitti siidha kan jaan gaane nama biraa sekanne aslii sekannu nagarre. Maaltu naa geenjeen gaa asliin mataa isaatiif wallachaa jiraan beekamu yaani Jawaar asliin beeku. Jawaar aslii irraa gartee aslii jee sin dhiisuun jeen. Rakko. Yaa Jawaar sin dhiisu gabbaa feete. Dabarseetuma si nyaata. Amma qixaata himi. Bakka asitti haa ta'u nagaan turi si dhiifne. Ayya qixaata naa dhiiftanii. Wallaahi gurraachi garaan jabaatu bar. Warabbi waliin si adeem. Yoom galuu edda adeemu?
amma inshallah niin galan manja hin beeyne wallahi waggaa torba fite biyya tana keessa Suudii waggaa torba jirta? waggaa torbaan jira sanuu baadiyyaa takkaa magaalaa tan ol been beeku magaalummaa'u ifaa magaalaa nagar Riyaadii kana deebitaare? horii akkana niin deeman mancha maalitti hin beeku garuu fitinaadha wallahi booda maasi simbira nama fiddimaa akkana na godhette bar fitinaa yaani namni Kana booda bara warra faaxee si fuura yaa'ii sobee bira irraa nyaatullee tokko nu jalaan ba'u warra riyyeen biyya arabaa guutu. An dhiyoo kana maal isiniin jedhe? caala Warri haadha abbaa bira hin jirre an abbaa keessanii obboleessa keessan guddaadha. Isinin dhiisuu isinin jedheemi. Waa qopheessinu malee hin jennu bar boolla isinii qonnee kaanee isinitti dhaadannaa hin beeku baru miskiinni biyya arabaa kun maal fida jechuu malee. nuti maaliif beeyna kunoo isin kana siiduma san beeyna guyyuma nurra buute Gana qimamii mana madaamillee ta'a kaayyoo biyya baatee wallaaltee as keessaa ijoollee wal nyaachiftu kushiina arabaa keessaa guuramti guutuun isii wallaa. Takkaa warra koomentii barreessitee gandummaa fi jibbiinsa amantiitiif jibbiinsa gandaa labsu guutuun. yaa dhugaa rabbii amma gara takkaan siin baatu jechuu warra mana bar faaxeen nama nyaata bar itti muddi itti mee koomantii jira laali gizee wanni takka badiin takka balleeyte haatuma tan ammaas namni faaxeen argite beekif duuban deebi'u ni dhuma malee Ndeebu. wallahi hin deebi'u amma fatuma kiyyarraa'uun yoo dhalaan na hojii jiraatteef yoon kophaa jiraadde tokkoo mijeenummaa maaliif jennaan jarri bada Yoo dubartiin firiirtu miira keessa galtaa? namuuti beekna bichaame dhiira hunda Ati waa'ee dubartiin beektu akkamii miira keessa galta? gizee himankaa yaani sammuu keessa sama dhufti beek dubartii yaani qoytu qa Umriin teemee? wallahi hin beeku mee fuula na dubbisi 25. niin ta'a Inni jaarsa waggaa 25 taatee haga ammaa akkamiin dubrummaa qabeete? mee maaltu hayyee dubrummaa maaltu narraa balleessa dardarummaa waa takka waliin arku Furmaanni maali duuba ree? wallahi hin beeku ni yaaboo furmaata rabbummaan nu haa fidu miyaa duniyaa tanaa takkaan agar miyaa dhalaan beeynu duniyaa tana magaalaa takka bareedduu daawwanneen beeynu wooma dhufneefuu wallaallee taa'u jira Galtuu sitti hafuudhu abbaan kee? kana naan jaan amma gizee walaloo jaalalaa dhiyeessu hojjan biyyarra nabbooye Wallaahi. Caalaa Oroo kana rabbi akkamii baasa inni illee lola keessa tureemi? Caalaa Oroo edaa viidiyoo achi garagalchee magaalaa takka kaameeraa ofirraa akkanatti hin fiiguu jawaariin labsa baasa jee. Achiin dhaqee Jirta abiini fayyaa? yakkamaa ifin godhiniin jeen. Kaayee nagatti. Hayyee doktor. Hayyee. Sambaleta gararaya. Angatu jirta fayyaa? Galaara qaamumaa wal dhungan. Haalli amma deemaa jiru baay'ee ulfaataadha. Hangaatu xiyya viidiyoo kee tokko feesbuuk irratti argaa jira. Balaan harree dhaltuu wadala uffiseen balaan ijoollee suudii kun akkas hin dhuufifne wallaa dhuguma sitti himaan. Miskiinaati an baay'ee miskiina hiwwaa goonnish nutsuu no. Dogoggoreen ani namni akka fedhetti hubatuu danda'a. Anaan akka mataa kiyyaatitti natti tolta taqallesh waan giiftii naa kenniteefi miti. Yeroon kun amma yeroo gadi uf qaban habibti. Sanuu ati faa biyya keessa jirta. Wallaa kama dhugaa rabbi. Sima gorsuufi wallaa. Sima gorsuufi. Osoo kiyya taragage. Namni jaaladhu akka miidhamu hin barbaadu. Namni amma koomentii jala deemee halka namaa dha'u maal godhee keessa nama ergee baluun arabsee jiru kun hundi isaa si nyaatuufi. Habibti. Bitaa mirga kee ilaali.
ijoollee miskiina baadiyyaa irraa fidii mana keessa jira dhokadhu ofirraa gadda darbe akka samoonii gootu san godhe ይሄ የወንድምነት ምክር ነው የኔ ቆንጆ ነሽ በሬዱ ነሽ ሲገለሚ ሼፒ ቀብዳ ሞርመ በሬዳ ቀብዳ ፉላ በሬዳ ቀብዳ ማለት ነው ወጂ ወልዝሎቺስ ቆንጆ ሴት እኮ አትጣላም አትሳደብም ጠላም በሬዱን ነመን አረብሲቱ ወላ ምክር ነው እኔ ዋንስ እያለ ዱፊ ሲገለ ዋንስ እያለ ዱፊ ግርግሪ ከነ ከዛማ namni gadoo walirraa qabu guutuu wal fuusisaar namni viidiyoo koo ati nama biraa rasitu idiit godhee akka waan ganda biraa rasitutti ergaara sheekaa roobee dheengadda akkasii hidhame hin beeytanimi kaadireen takka akkasitti hiisifte moo ayimiin sheekaa roobee sheekaa gobbaa fakkeenuma isinii kaasuuf sheekaa gobbaa bara akkasii hidhame isaa doktor aslii jedhee ana arrabsu bakka inni doktor jedhee asli jedhu san abiyyiin goraniitiin ol galchan yaa amma isinii galaara AI'n toleeraa idiitiin toleera fakkeenna torbaan darbe keessa baatii dura sheekaa goobbaa baaletti akkasii hidhame sheekaa goobbaa jechuudha obboleessi sheekaa roobe ka inni arrabsaa ture ana yoo anillee garuu waan na arrabseef ana arrabsaa ture ganna dhiisaan jenne amma immoo erga ba'e jecha maafi jarri ufii walitti aaree kaadireen itti aartee hiisifte nama mootu sababa barbaadee hiisise yoo haquma kiyya rabbi dubbise jedheetuma callisee amma immoo namoota gaggaarii amma ergama walii galaati kun xilliq hin jedhina keessattuu ijoolleen feemesaa bakka argitan xilliq jettanii ufitti kosiinaadhina mubaarak illee amma edha mana mubaarakitti mucaa tokko qabanii oromoo arrasitee dhiifama gaafadhu waan amma jawaadhu ijoollee oromoo garafaa jiru kana amaarri yoo itti makamtee namni kennallee dhumaara oroo fi amaara tigre jedhanii wal fixaa jedhanii nu gargaarii yoo jedhaniin adda durummaan feemasiin oromoo takka naftu akka biyyaatitti gaafa barbaadamtan namicha kana ofitti hin kaasina feemasiin asirra menneqqattan ufdhoysaa wallaa ufdhoysaa amma qay shibbirii amma ka'e xara shibbirii amma ka'e kana nama mataa gadi qabate qofa abbaa isinitti himaa wallaahi isinitti himaa ani jawaaritti dhiyaadhafi miti jawaartuu naan mari'ataarifi miti balaa as deemu fagootti waan argufi ijji gaara duubatti waan agarre tamuutaan uf keessaa fuudhanii jiran warri mubaarakitti dhiyaatanillee gorsa haadha faadhettillee warri dhiyaatan gorsa feemasii kamittuu warri dhiyaatan gorsa anallee warri natti dhiyaatan na gorsa misini galame anumaa kanaayyuu na gorsa jechuun homaa rakkoon qabure nama feemasoota na jabaasee ofii qabamellee who are you ati yoonaan jedhe misini gale rakkoo miti feemasoota keessan bilisomsee ofii qabamellee rakkoo miti misini galame namoota itti dhidhiyaatan gorsadha harakaat minaamin takka yakkama isin wanni isin gootan yakkama ergaa ofirra garuma jawar dabarta inni boolla inni seene jala hin fuudha kasanii raafeen shurrugudduu maali uf jaalachiisa jettee mana kee banattee harka dhooftee taanan faayila keessatti gadi haadhaan yaa jarri mootuu nurra badaadhayu goraan ullaafu oromoon takka feemasiin oromoo takka naftu amma gaafa akka biyyaatitti nama sabaaf saba walitti buusu jedhamee barbaadame jarri ufii walin kennitu kenna miskiina wal kenna jawar kenna jenna oromoon guutuun baaftee si kenniti abbaa fi haadha keetu si kenna እያንዳንድሽ ጠረገምተህ አስራ ተርታ ወይ ወንድምነት ምክር ነው አኒ ጎርሶ ቦሉማ ይሲን ጎርሳር ጥልቅ እንጀሪና አማ ባላማ ደማ ይሩ ካና የወዱራን ነጻታተ አጭመት አፋንከ ጎቴ አከትላሉ ተተ ዋን ደማ ይሩ ፌስቡክ መጆር ጀለ ሱራ ከ በርባደዱ ሀቢብቲ እያንዳንድሽ ሀቢብቲ warri kisin isaa doosan isaa achi dhaqeeyyuu bakka isa nu dhabe qiyaaman itti buute wallahi ani gorsa obbolummaa isin qabu
Fittashaan kun amma ganaa gara biyyaa toora. Amma Oromoo qulqullaa'ame. Amma durriyyee Oromoo maafiyaa Oromootu qulqullaa'ara. Gaafa akka biyyaatitti itti gatta'an maasalaama. Harka kennachuu qofa. Maal anfaa ka alaabaa ciru tokko jiraame subhaanallah. Ka alaabaa ciru tokko ajira gadhiyoo kan amaarra diga oofa turte. Harka kennachuu adaalurumaan akka biyyaatitti gaafa wanni kun ka'e nam tokko nafu namni foloowarii qabu tokko isaa nafu tokko feematiin tokko nafu opereeshiniin kun gaafa akka biyyaatitti waan ta'eef rabbi najaa nu baasaa ramma xiqqashu akka oromootti waan ta'eef xiqqoo amma dandama qabna waan oromoo wal nyaachisu kana keessan buune gaafa akka biyyaatitti namni tokko oromoon takka naftu akka biyyaatitti himma. Dhaloonni kun garagaru kana guutuu rashananii yoo dhaloonni biraan nurraa waa baratee dhalate malee. Yaa utuun immoo Oromoo fi Amaarri waliin galtu alhamdulillaahi rabbi nu baasa akkasitti jiran. Jarrilee achii waan as nu raggaxaniif deebii deebine jennee jiran. Garuu ofitti qoqqotuun gaarii. Ofitti qoqqotuun gaarii. Siyaasni shalleedha. Warri siyaasaa walii gallaan rakkoo. Siyaasni shalleedha of eeguu wayya. Wallahi siyaasni maaltu beeka yoo walii galame yoo duratti walii galame maaltu beeka. Shakki. Geetaachoo fi Abiyyi eenyutu walii galeetiniin Itoophiyaa bulche jedhee eenyutu eege. Geetaachoo fi Abiyyi hin araaramtu jedhee namni eege hin jira. Politika በጣም መጥፎ ነው። አካ ስማርት አሉላ ሰለሞኒፍ ጆዋር ወሊ ገልቴትኒ በከቶኮ ተቴ መሪአት የነም ደገኝ ጅራ ስማርት ይሁኑ ፖለቲካ ኢትዮጵያ አገላበጠ ሲኛታ ጥልቅ አትበሉ ዋና መደማ ጅሩ ከነ ከሳር ከነነቀቲና የወንድምነት ምክር ነው የከማው ፍራከና ዋን ብራከሳ ebalu Oromotti balleesse ebalu kana balleesse kana balleesse dhiifama gaafachiisaa jette who are you yame thank you an gowaa haa ta'u isin ufee qaqqarootonni gowwuma makeena kana rabbiin najaa nu baasaa jira. نمني جالس نجابة يجر النبي كنا عليه الصلاة والسلام نجا ورحمن الله تابو قوم مكين كنا وقوت شران أربعين در بنامني جندا في الله جاول في تجال إفنه يودن دني أرار في الله يودن دني أفان كنا شق على نه أفان كنا ورا بوفنه وصواني والله لا والقط نميدو وصورا كون أرمو كمو كنا جنة بونو أفان كنا ولك أبنه ربي يلا نباث يا السلام عليكم نور سين باغرو نور سين باغرو Okay, what is the next? Asli siade ya nayade kalau tuh jarti kab habibti man la yadde nama jarti kab sarfatu lihat boran tuh galcha lihat boran galchure diasporan ba ina karam ne wolfit ofandi gor atur yani kamit amane galcha ba hasli way akam naga ati miskina bi yaramatu kisa to reke da jirtare ara walle sabbe kayte dan oh bi yaraban beydwati kanim bek habibti aywa warraakana warra biyya arabaan beeyne kanatti firoomu feena manu warra firaachi akkuma sibicha kanu jalan tugne ati miskina daga ati nama ga baay'ina jaalatta dhugaas jala